Inni koi. Yaa kaasaa. Jimma kana nu gaafadhaa mee Jawaar amata lama harree salee hidhamee moo hin hidhamneedha gaafadhaani. Jimma dhageeffadhu. Jimma Jawaar maalirratti hidhame? Jawaar maalirratti hidhame Jimma muutii irraa kaafadhu. Jimma muutii maa qabatta? Harree salee hidhame. Muutii. Harree akkam salee harree gurraatti salee jaan. Harree salee hidhame. Amata lama fayyaa maalitti hidhame mootummaan? Sababa harree ta'a. Harree salee qabamee hidhame bar. Dhageeffadha. Amma nuti yoo dhaqallee harree irratti qabamee hidhame ilma haadha muxxee salee gartee. Ilma haadha muxxee salee harree irratti qabamee hidhame harree irratti qabamee. Aboo dhageeffadha. Borboo waan haruusiin nu goote bara mililik nu goone bara. Harree irratti qabamee amata lama guutuu hidhame. Waan haruusiin nu goote borboo mililik nu goone bara. Wayi mililik nu goone waan haruusiin nu goote. Hai maqaa waan haruusiin hin gubanne bar. Anatu si salee miti bar. Bari simban nama mucaa kana du'ee isaan beekne bar. Mucaan ammaan suuraa irraa qabu kana bar walloo muka hudduu kaa ajjeese. Wallahi desim akka mucaa kana dhabdee itti master nama kana buutee isa warra burqaba. Wallahi mucaan kun wallahi du'ee jira. Mucaan ammaan forfaalee irraa qabu kun. Wallahi wallootu ajjeese. Muka hudduu keesse. Ganaa bar muxxee haadha si koomandoo ganaa bar muxxee haadha si koomandoo bar ganaa jinni kana ol baasi mee biyyaa walloo kana ol baasi maamee walloo kana ol baasi mee haayimu akka wara waan haruusiin nu goote bole zakiyya bar mililik nu goone bar wallahi billahi mililik bar ergadda namni ol seenuu barbaadu haa ergatu laan namni ol seenuu barbaadu haa ergatu namni ol seenuu barbaadu war waan haruusiin nu goote bar mililik nu goone oromoo waan haruusiin nu goote bar mililik nu goone bar yaa oromoo Iya. wara weekas taadi wee haruusiin weekas taadi dhageeffadha war waan haruusiin nu goote bar akka taate dhageeffadha aboo iftaa dhageeffadhu siifin himaa bar dhalaa lolo dura dhiisanii dhageeffadhu dhalaa lolo dura dhiisanii isaan harreessa lokutanii miti batana mililik dhufee bar dhalaa harma muree bar maal argite harma muree malee dhiire muree harargetti badhiiraan obboleen harargee rabbee dhiirti madaafa gaachanaan loltee madaafa cuqqaaltee miirri murame miira murame firratti kuban qabdu dhiirti jechuudha dhiiraan argedha. Amma isaan sababa isaan harree salanii dhageeffadhu guutii isaan nu godhan dhageeffadhu kaa dhalaa dhiisaniitu harreessa lokutan gaaratti tibba isaan harreessa lokutan dhageeffadhu way akkas godhe mililik ban natti hime natti haasawa beeytaanii beeyta duratti naaf mililik banni keenya ol biraa bar akkam jee harree fideetumaan jee maamee walloo gaara isaanii keessatti maamee walloo itti dhiisifoo maamee yoo toltee dhageeffadhu seenaa imaamutii qabadda amma sagalee yoo jiraatti dhageeffadhu seenaa dhageeffadha beeyta mililik fideeti harree fideeti gaara gartee asallaa keessa ganna gee beeyta tibbatana jarree harree isa lokotee beeyta tibbatana mililik dhufee manatti dhala harmee muree jechuu mutii qabaddu akka jirtu dhalaan harma jire akka jirutti dhalaan harma jire jechuudha habiibi baga dhagaa dhuftan namni dhuftan kun gaafii sin gaafannaa nuti gaafiin teenya gaafii mirgaa abbaa biyyummaa jechuudha. Gaafni nuti gaafin mirga abbaa biyyummaa maal amma akka sheen arjii asirratti mandana amma akka sheen arjiitti Jawaar Maammadduu qaba sigalee koi tokko jira kuno Osama kana gaafadha koi Osama wama adiraa kan duu qaba sigalee wallahi rakkanne hojii warra bulqaba sigale wama adiraa kan duu qaba sila amma sila fakkeenyaaf namni harree salee akka sheen arjeetti sheenaar namni harree salee harree wajjin duu qaban jenne sila amma
Umar Sulaiman duqa. Juara mama kana madi se abi ambar be katana bar. Abi jen juara mama kana madi. Abi ya ma juara mama kana madi. Mali. Mana jede. Wal be na jadi ya dura walida wala jadi. Dura walida wala jadi. Ane mal jabara bi an wayin arre sala seje. Gafa bi jagal wan wanine. Sila jal kabani da mi teje. Arre salan seneje. Abiya magara balla dabar abiya mara kasati miti. Kunarre otu wadalate malama di barre ilmu roti kaba berjawab. Arre ti komo. Arre ti ko dabar. Arre ti ko rakaban. Nagure ti ko shomo bo nagure ti ko bo sharin da katani masala. Duar Mamat isa harre duba dabbatu. Harre duba dabbatu kap. Ne kamera ka bame bat. Kamera ka bame. Kamera dari barat. Intel sih udah pinjam. Apa dame ibu tadi jimma. Jimma tu mudi ka dame. Kapada ilmu dira. Istilah juga pada. Susu mudira benar dudi. Susu mudira bayi itu lagi. Pada susu arsi. Pakainya jual mama mari reti dami berkata ada nubasi. Wanu kena tanu bodi dejo. Ammo abijin kamera dan hari reti kabeje. Susu. Susi. Bopa, finfinne kaydati wanti kaydati yachu finfinne bola ar kilo kaydati parking guduti yurta kangarre. Mudira kaliti uddu charki dan telah hadas sel mudira kafadu kaliti wararu siran telah khatib mutte gurgotu lagi kudu yahudi hadas sikko mondo jirpe nawdi gafadu mudira telah khatib mutte gurgotu gafir disingga uddu gasharo gote bekum sejini fakata asiyo kana na warashita sandi ke sanu wala wara sabu wara mata ko umma ke di sali sambo duti lagi si sala mal ko tani ti wala ma mata ko ajar ge alo ki mutte alo ma ge talar sat alati sharmuta ti uddu mi ka ge talar sat alati armi mutte se na alati von valati mutte mi ka talar sat amin ji fara do dikat ti ha da wajhi salaf de ge alati hadi ara ti goro ya talar sat lagi pada bana dem nal dina tu dem bangali duro kabe sharm mame jinni isani taarifu dem juru isani warsalu juru sagale isani sinifda qoya La harre dubano. Arusi arre kodo ko tuni sagale isani diftir fa qoy. Qoy fidedino wallahi billahi sagale isani lubu ko yenadi sisetu amma fidir fa qoy wararsi arre oso garte matani jirani sala jirala sena ki ko do sena no diarra ke mbari sina rafsa ki nabi badlam biya ka jin farsiti dage bar namata ko ka jin farsu yele atare ko manti ma barista tin itti jabadu enyu jabada ni dage bar itti jabadu nami jetan kon warabbul kaaba akumul tisini jabadu tammale wallahi lazim ifuma fi jabetan wallahi arsini ifuma fi jabetan nama jala yatani dage fada nama jala yaatanii jabaadhu jechuun nuti nu jabeessu akka feerroodha akka sibiila akka raayyaa abbaa macaajee gartee musbaarri hanguma mataan gadhaamu jabaataa jee nuti akkasi jabaannaa hoomantii teessan laalleetuma isin arrabsin hoomantii teessan laalleetuma si koomantoo arrabsin gabbaatanii nama isin faarso nun faarsin jechuun isin dhageeffadhu jinni dhageeffadhu goonni isaanii kaafillee ni dhufamas isaan komanti sana kubannan goonni isaanii kachitti hafillee ni dhufamas goonni odduu arreessan dhufu qabamas anillee fidee dhufeeti mana nama lama godhanna dhaabbadhaa inumaatu ilmaan haadha saletan heeti gaggaragalchi jira jirtu wadala eegoo muraa hafee taane kan magaalaa keessanii gurguraan taane hayyoota ilmaan
ilmaan bereentoo asii dhaga deebiftee wanni ati haasoftu rabbii ol qabe ilmaan bereentoo. Dhageeffara xiyyaa ilmaa arsala dhageeffara xiyyaa bulaa inni dhageeffara muttee Dem barento sali ilma hada mutte sali dem barento sali. Dem barento gagara gabadu sali ilma hada mutte sali dem mutte hada te. Ilma panti hada mata kade do. Akkuma sadaqaa kadhatuun achirraa haati ta'e rimiyaa fuutee sadartee ilma hada sala argee keessatti jechuudha. Muttee hada ta'e keessa ol garagalii dhungadu deemee guutaa ilma hada sala. As keessa ol baatee sagalee lamaa qabda xiyyaa qabrii cabsee ilma hada sala hogga bu'i. Diqaalaa nuti nama kanaa ta'e haasa'uu na qabnu hogga bu'i. Diqaalaa ilma hada sala. Hopilingi goda hopilingi kuma ta kanke tine walle hopilingi kuma ta kanke hopilingi timudda hopilingi bisheri timudda galato mada yo la ani nam argan jira warra goda jira warana khenya warra walin cabsinu yo chuda sigale ni cabsina ummata yo cabsina male nuti harargen sigale hi cabsina yo chuda Sinigale harargena di darra ferro rajab du harargeni bar ferro ra dhageeffara bari konni dhageeffara akkana biyyaa baanii bari ilmaan haadha salan kun. nuti isin balleeytina nuti badii addunyaarraa isin dhabama isin goona ilmaan haadha sale ilmaan haati muxxee ajooytuudhaan dhalte. Nuti badii biyyaana malee nuti badii biyyaana malee tolchaa yaadummaa seessa akkuma isin garaan isin oowwu biyyaana malee dhageeffadha akka garaan oowwuuf miti yaadanii koomantii kaaftan yoo koomantiin kaafne akka dheeriidha yaanii biyyaa baadii dhufan obboleessa kiyya yoo beera isaanii mee isa yaadu isa yaabee jaarsa Erisi komando. Wallahi berasi akkana jeemanii komando haadha isaaniiti. Ilmaan haadha sale. Warri akka ergatan kun hoppilingi godha. Hoppilingi godha. Naa baraan tanadiif dee dhagee fadha. Furtuu namni dilli kun eessa yaa? Beera hudduu salmaa ta'an dhukkubsateef irraa yaasaniira. Beera hudduu tafuulli bundi bool eessa yaadan namni kun? wallahi obboleeyyan abbaa saluu malee beera faayidaa qabne bar konnen wallahi bara amma dhageeffadha mee beeruma isaanii kana fokkote waan isa huccuu isaan uffatan laalame fokkote isaan fokkotan laalame mee Mahammadu dammoo dhalaadha mee beeruma isaanii kana fokkote isaan fokkotan a'uuzu billahi beeral maana muxxeessan arusiin takka mee wannummaan arusii jaamamee qotuuti furruqta kana jala jee furruqii takka hommee furruqii takka kana jala jee dhaabbo walloon fidaa dhaabbadhu mee walloo tokko ol nagaa mee qotu tokkommaan kee furruqna jala jee qotu tokko furruq jee ilma haadha muxxeessale hudduu uduanii akkasitti garagalcheessi sale jechuudha hudduu uduanii arusiin jechuudha waan amaarri nu godhin bara arusiin nu goote waan amaarri nu irratti raawwatin amaarri bar nu goone bara waan isaan nu godhan Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waan amaarri nu godhan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh aboome yaabbalese beerri kun eessa yaamee Hasan wallo beerri kun eessa yaa Salaam alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jennee bare jawaan qaba konne qagabbe way adi qada jawaan qabdi jinni ayu dar jinni ma dar be farto ifi bemale darbare yu darbe bemale qasin al de zaqato jinni qat qota wallo ergada qota la arsin waan dute qota am Assalamualaikum warahmatullahi am bagana jane
Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Kottaa seenaa mee namni ergatan kun. Kottaa seenaa. Ayyee amma arsiin harree salte moosal Jawaar Mohaammed maaliif hidhame madura? Maal jettan? Aboo muut qabadha almaan arsalan kan haa muut qabadha muttee haadhate sanii muut qabadha kan Nuti qabadha hanga taraqaan isin geessu. Hanga taraqaan isin geessu. muut qabadha wushaali banadhu maakira Eshi. Jawaar Mohaammed ammaan dura maaliif hidhame akka maaliif hidhamne beektati? Anumaan beeku seenaa saaboo. Harree osoo saluuti dhageeffatu harree waggaa lama saleeti Abiyyi Ahmad kaameraan Abiyyi Ahmad harkee jechuudha qabee jechuudha isaa harree salu jiru harree duwwaan dhaabbatee Jawaar Mohaammed seenaan isaa kana leenjisoo diigalleen akkasumatti dhageeffata salee moo salee harree akkam salee amma gurraatti moo adii gurraatti salee moo salee Seenaa isaan beekun jedhe utuun beekeen ni hima. hoga bui talaarisate qaalitti muttee banaa hoga bui muttee haadhateeti dulloota ilmaan haadhasi Wanti gaafadhu ayyee. Hayi gaafadhu.